daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa kun miidiyaa keessan bokkuu maltiimiidiyaa. Bokkuu maltiimiidiyaa sagantaa gingilchaa torbaniin qabannee dhiyaannu kan torbee kanaa fudhadhee dhufeera. Sagantaa gingilchaa torban kanaa qabatee kan isiniif dhiyaate qaxaleen keessan Habtaamuu Lamuuti. Kanneen sagantaa keenyaaf haaraa taatan YouTube chaanaalii keenya sabiskiraayipii godhaa. Ergaan keenya yoo isin toltee hiriyoota keessanii raabsuu hin dagatinaa. Haga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turan afeerraa keenya yeroo hundaati. Ayyaanni Oromoo itti jaanii. Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa gingilchaa torban kanaa fudhadhee dhufeera. Gingilchaa torban kanaa keessatti wanti waliin ilaallu hogganoonni gurguddaan dhaaba Oromoo lamarra gama miidiyaatiin biliqqiduu jedhanii yookiin akka simbirroo masqalaa maali hiccitiin isaa maaf gadi ba'an yeroo kana jennaan filannoo dhufaa jira jedhan. Filannoo dhufaa jiru kanaaf of qopheessaa jiru adda bilisummaa Oromoo irraa Koloneel Gammachuu Ayyaanaa. Nagaan isiniif haa ta'u Koloneel akkam jirtu nagaa keessanii? Biyyuma tokko magaalaa tokko keessa jiraannee wal arguu dadhabne. Anoo waanumas jiran humnatti hin fakkaanne dheengadda gaafa miidiyaan argu baay'een sapiraayizii ta'e. Koloneel Gammachuun nama baay'ee bishaataa namni siyaasa biyya kanaa isaaf galeedha. Baga jiraattan Koloneel baga gadi baatanii afura nutti baafattan. Isa kana egaa wanti kanaan dura dubbachaa turre afaan qawweetiin wal fuuldura dhaabbachuu dhiiga wal dhangalaasuu naafuu miidiyaadhaan wal mormuun keessan miidiyaadhaan dhukkee walirraa kaasuun keessa rakkoo tokko qabu. Haasaa keessan keessatti garuu bakkattii tokkotu xiqqoo seenaa liqinfamuu dide Koloneel. Akkamitti waraanni kuni erga qabsoo karaa nagaa filatee meeshaa isaa guutuu wajjin dhufaa jettanii eekamaa turtanii ani immoo lakkii sirrii godhadiin jedha akka ilaalcha kiyyaatti gaa nama siyaasaa miti siyaasaan barannee taa'ee gaafa ilaalu garuu sirriidhaan jedha maaliif mootummaa kanaafis nan yaadeef. Kanaan dura gaafa bara 2018 maannin asfattaal jedhame qawwee hiikkatanii dhufanii biyyatti qabsoo karaa nagaatti adeebi'an jennaan akkamittiin qawween qawwee hiikamuu qabuudhaan ayyee jedhee immoo mootummaa nama qawweedhuma isaaniiti wajjin gaafa achi walitti mannaa godhuuf immoo akkamittiin qawwee baatanii dhufu jettanii akkam ta'a mootummaan kun akkasumattiin teessanii gaafa yaaddan akkama ta'u yoo meeshaa isaanii kana hiikkatanii dhufan akkamitti hiikkatanii dhufan. Kan itti dhee uummata Oromootu irraa hiika malee mootummaan irraa hiikuu hin danda'u midhaan. Gaafa immoo qawwee wajjin dhufan akkamittiin qawwee baatanii dhufu. Bagan nama siyaasaa hin ta'in. Bagan nama siyaasaa hin ta'in. Gubannaadhuma nama siyaasaa ta'uun abidduma keessa taa'uudhaan. Koloneel Gammachuun baangaan isaa amma filannoodhaaf qophaa'aa jiru. Adda bilisummaa Oromoo filannoof qophaa'aa jira. KFO'nis waan qophaa'aa jiru natti fakkaata. Jawaaris gadi beera. Ani filannoo keessaan galuu jedhe garuu inuma gala. Jawaar inni amma dubbachaa jiru kun Jawaar isa nuti bara 2018 achi beennu miti hawaasa keenya. Jawaar inni kun Jawaar KFO'ti. Hoggana KFO'ti. Jawaar isa bara aktivistii hiriyaa keenya ture sana miti. Har'a hoggana KFO keessatti aangoo isaarraa bu'ee ta'e hin beeku yoo bu'ees miseensummaa isaarraa mulqamuu isaa hin beeku. Garuu har'a wanti Jawaar keessaa bahu kan dhaaba isaatiiti kan Jawaar isa bara sanaa miti. Kanaaf jawwee keenyaa nagaan siifa ta'u atis egaa akkuma achi nu keessee as nu ka'aan oolin yeroo kaan mootummaa kana fuuldura dhaabbatte si wajjin fuuldura dhaabban hin dhufte ani gargaaraadha. Muummichi ministeeraa shufeeriidha. Mootummaan kun yoo kufe Oromoo irratti kufa akka inni hin kufne jalatti barcuma qabuu qabnaa nuun jette. Har'a mochee deebitee immoo lakkii kufuu qabaa nuun jette. Akkam taana egaa jawwee nuti. Mee akkamuma taadha. Kan keeyyuu dhiisi nuufis yaadi malee isaati. Maal taate jawwee keenya? Yerooti deeggarsu yoo aduukaa yerooti balaaleffatu sun hin dadhabne nuti amma achuma dhaabbanne hin deemnu. Hamma dandeenyetti cinaadhuma isaanii dhaabbanne waan dandeenyuun gargaarra malee ati yeroodhuma sitti tolu fuutee achi nu keessee as nu ka'aan ooliin gaa jawwee nuti hin dadhabne nuti achuma dhaabbannaa ati lafa geessu ga'idhuma kottachi dhaabbannee si hedda. Ani lakkii gargaartummaa kiyyarraa bu'eedhas nuun hin jenne gargaartummaa dhiiseedhas nuun hin jenne utuu gara biyyaatti hin dhufin mormaa turte. Hin dhufte gara biyyaatti hin deeggarte. Achi as immoo maal taate? KFO keessa galtee balaaleffachuutti kaate. Mana hidhaa immoo seente. Mana hidhaa irraa immoo safaate immoo deeggaruutti jalqabde. Amma immoo mormuutti kaate gaa. Akkam taana jawwee nuti? Akkuma taana. Akkam taana?
Xiinxalli kee bareedaadha. Xiinxala kees fuuldura dhaabbadhu. Yaada kees fuuldura dhaabbadhu. Filannoon dhufaa jiraachuusaa gaan hafuura amma Jawaarirraa argaa jirru kanatu nutti mul'isaa jira. Filannoo sattaa nutti na filadhaa natti fakkaata. Barreeffama ati barreessaa jirtu, qeeqa ati godhaa jirtu, dubbiin ati BBC Afaan Oromoo irratti dubbatte hunduma isaa dhaggeeffannee ilaalaa jirra. Garuu barreeffama yeroo darbe ati iskiriinshaatii goote waan waggaa 7 dura, waan waggaa 8 duraati fiddee maxxansite sun Jawaariin hin madaalu ture. Waa'ee pirezidaantii Shimallis. An pirezidaantii Shimallisiif mormuuf jedhee miti. Wanti sun waggaa 6 waggaa 7 dura jawwe. Erga wanti sun ta'e ati biyyatti deebite kino akkuma amma argaa jirtu kana wayyaa yuunifoormii tokko uffatte nagaa buustanii wal cinaa teessanii waliin shubbistanii ayyaana irreechaa waliin kabajjaniittu pirezidaantii Shimallisii wajjin. Irreecha namni kabajachuu dhaqu waan walitti gadde waliif dhiisee nagaa buusee irreecha waliin irreeffatee gala. Pirezidaantii Shimallisii wajjin nagaaf araara buustanii barcuma wal cinaa teessanii Rabbi nafsee isaa maaruu Dr. Alii Birraafaa Daraartuu Tulluufaatii wajjin bakka tokko teessanii ayyaana irreechaa waliin kabajjan waliin shubbisaa turtan. Akkamittiin har'ammoo dudduubatti deebitee sana yaadatte akka qiimitti si keessa jira jechuudha. Sun hafuurri qiimii si keessaa bahu jawwee keenya. Bagammoo ittiin si gee eebba kitaaba keetiitiin jawwe. Eebbi kitaaba keetii akkam biyya keessatti nuun gooneti. Naayiroobii biyya ollaatti nurraa goote kanas muufiis irraa qabna. Maaliif ani reeffa kootu biyya kana keessaa ba'aa an biyya kana keessaa ba'uu nuun jettee turte. Eebba kitaaba keetii hawaasa kee dhiistee uummata kee dhiistee tariigaa iyyama sii kennan sii kennuu didan ta'e hin beeku sana keessa icciitiisaa waan hin beeknee fi eebbi jalqabaa kun Naayiroobiitti ta'uusaa garuu xiqqoo see muufiin irraa qaba. Hawaasa kee hawaasa bal'aa Oromiyaa keessatti tunuu gootee baay'ee bareedaa ture. Egaa asirraa baanee kitaaba eebbisiisuu Naayiroobii dhufuu immoo humna isaatti hin qabnu akka miidiyaa irraa erga bilchiginnaa ta'e hin sooromannu jedhan sana miti dubbiin atis hin beektaa jawwee keenya mootummaan birrii keeshaadhaan baatee ispaaltii gubbaa dhaabbatee nama hin simatu haaluma ittiin hojii hojjechuu dandeessu si mijaajisa malee akka biyya alaa kanaa odeessan keeshaa birrii guuttatee ispaaltii gubbaa dhaabbatee nama hin kennu garuu akka ati hojjettuufitu si gargaaru. Proseesiin biyya kana keessaa nama deddeebisan sanatu xiqqoosee sirraa laaffisu malee mootummaan biyya kana keessatti horii fidee shaanxaadhaan guutee namaan kennu. Warri biyya alaa kana hubadhaa. Warri biyya alaa kana hubadhaa. Yoollee gara biyyaa dhufuuf jettanii birrii isa sammuu keessaa qabdan tokkotu maal jedhee Facebook irratti warri mata duree uumuu hin dandeenye mata duree nama godhatutu birrii miliyoonii 500 kennaniife. Miliyoonii 500. Abeeti yaa soba, abeeti yaa soba. Soba gaafa sobdanii wooma fakkaatullee soba. Waan gurra namaatti ulfaatu waan sobina. Arraba keessanitti ulfaatu amma gaafa arrabaan akka jettan gaafa qubaan taayippii gootanii birrii miliyoonii 500. Misooma meeqa mootummaan akka kana misoomsaa jiru kan riisortii meeqa ijaaraa jiru karaa meeqa hojjechaa jiru waan meeqa diigee waan meeqa ijaaraa jiru. Nama tokkitti akka koo miidiyaa irraa qaaqaa oolu kana miliyoonii 500 kennee fi tokko. Akkaawuntii keetti galee yoo jiraate walakkaa isaa irraa fudhadhuuti walakkaa isaa naa ergi maaloo. Miliyoonii 500 kana sadii fudhadhu miliyoonii 300 fudhadhuuti 200 naa ergi namichi akkaawuntii kee irra galeera yoo ta'e. Baaluma gootanim birrii kana baaluma ta'e. Kanaaf yeroo sobuu barbaadan yeroo propagaandaa oofuu barbaadan xiqqoodhuma isheellee muuxannoo nurraa fudhadhaa keessa dabarre kan miidiyaa kana waggaa 9 hojjechaa jirran. Akkaataatti propagaandaa oofanis hin beenna dhannee digirii isaa qabaachuu baanne PhD isaa qabaachuu. Akkaataatti wal arrabsanis hin beenna lakkii sun nun baasu. Karaa nagaatu nu baasa waan arganne kunuunfannee waan hanqate immoo itti guuttachuuf tattaaffanna jennee miidiyaa irra teenyee haasaa jirra malee waan nu faarsisuu danda'u waan baay'ee jira. Har'a viidiyoo daqiiqa 2 hojjedhee hundi keessan akka na faarsaa ooltan gochuu nan danda'a. Garuu dhugaa dubbadheen lafa aduun natti dhiitu bula. Baratuu gingilchaa. Baratuu gingilchaa. Baratuu gingilchaa. Waraanni bilisummaa Oromoo gaan yeroo ammaa kana karaa adda addaarraan karaa baay'eetiin gama nagaatti dhufaa jiru baay'ee waan nama gammachiisudha. Waan jajjabeeffamuu qabus nagaatu nu barbaachisa.
akkuma amma kinoo biyya keessatti miidiyaadhaan jalqabame kana miidiyaadhaan ta'anii wal morkuu miidiyaadhaan ta'anii wal fuuldura dhaabbachuun rakkoo hin qabu garuu afaanni qawwee walii keenya gidduutti yeroo ammaa nu barbaachisu sababii nuti walitti dhukaafnuufitu har'a finxaaleeyyiin saba keenya tuffattee faannoo wallaggaa jettee of ijaarte maaliif warra wal nyaatu gidduudhaa waa nyaatu jedha Oromoon obbolaa lamatu wal ajjeesaa jira obbolaa lamatu walitti dhukaasaa jira biizii wal godhaa jirtu dachii keessan gubbaa kaleessa miidiyaadhaan ta'anii wallaggi yaabbaataa riskino kan jedhan har'a dhufanii faannoo keessatti ijaaraa jiru salphinni kana caalu jira salphinni kana caalutu jira kana caalaa salphanna rakkoo kana mootummaa duwwaarra kaa'anni kan rakkoo kana waraana bilisummaa Oromoo duwwaarra kaa'anni kan miti rakkoon kun rakkoo jara lammanuuti otoo jarri lammanuu nagaa buusanii walitti dhufanii ummata isaaniitiif jecha gama tokkorra jiraatanii finxaaleeyyiin ummata keenya akkasin tuffattu. Ani yeroon biyya alaa kana keessa ture waggaa hedduu miidiyaa irraa haasa'u guyyaa tokko ilmaan Oromoo waan gochuu hin dandeenye godhaa jedheen beeku. Dhaqaa waraana bilisummaa Oromootti makamaa ummata keessan akka godhaa hidhadhaa bosonatti galaa akkas ta'a jedhee dubbadheen beeku. Har'a garuu waa dubbachuun barbaada. Maaliif duraan waan gochuu hin dandeenye akka namni naa godhuun barbaadu. Mucaa waggaa 16 qaba mucaa kootiin dhaqiitii bosonatti gali naa loli jechuu kan hin dandeenye ilmaan Oromoo biraatiin dhaqii naa loli jechuu hin danda'u. Kanaafan jireenya koo keessatti guyyaa tokko dhaqaa daggalatti galaa akka ta'a jedhee dubbadheen beeku. Har'a garuu misiraachoon isiniif qabu maan akka kaleessaa dargaggoon Oromoo raayyaa ittisa biyyaa irraa baqachuu miti. Raayyaa ittisa biyyaa kan hoogganaa jiru ilmaan Oromooti. Biyya kana kan hoogganaa jiru ilmaan Oromooti. Raayyaa ittisa biyyaatti makamee dargaggeessi Oromoo daangaa isaa kabachiifachuu qaba. Waraana bilisummaa Oromootti makamaa dhaqaa achii gara uummati biyya alaa maaloo qawwee nuu bitaa raashida nuu bitaa jedhanii gaafachuun hin barbaachisu. Qeerroodhaaf qarreen Oromoo ummanni keessan akka inni kabajamu barbaadu yoo ta'e hoogganni raayyaa ittisa biyyaa hoogganni poolisii federaalaa hoogganni poolisii Oromiyaa poolisiin edilee biyyi kun harka nama Oromoo jira kanaaf maal gochuu qabda achitti makamtee ummata kee tiksuu qabda bara TPLF aangoorra turte Itoophiyaa gaggeessaa turte ummati Tigraay baay'ee kabajama bar baay'ee kabajama inni aangoo guddaarra jiru isee mana qulqulleessitu ilmaan Tigraayin baay'ee soraata ture. Maaliif sagalee tokkoon ta'anii mootummicha keessatti of ijaaranii jiru waan ta'eef. Har'a nuti ummanni keenya akka inni kabajamu barbaanne yoo ta'e dargaggoon Oromoo qeerroon Oromoo waan dheengadda salaalee keessatti ta'e gadi baatanii sagalee taataniitu yuunivarsiitii adda addaa irraa gadi baatanii daawon jechaa turtan waan baay'ee nama gammachiisudha. Waan baay'ee namatti toludha. Sagalee uummata keessanii ta'utti galata guddaa qabdu. Garuu daawon duwwaadhaanii finxaaleeyyiin sirraan deemu. Hiriira ba'uu duwwaadhaan sirraan deemu. Raayyaa ittisa biyyaatti makamtee uummata kee yoo tiksite duwwaadha. Poolisii edilee Oromiyaatti makamtee uummata kee yoo tiksite duwwaadha. Poolisii federaalaatti makamtee uummata kee yoo tiksite duwwaadha. Al tokko nagarra social media irratti raayyaan ittisa biyyaa iddoo akkasitti akka godhee uummata keenya miidheera. Yoo ati keessa hin jiraanne maal ta'u? Yoo ati keessa hin jiraanne. Yoo ati keessa jiraatte garuu uummati keenya kabajama. Ati irraa baqattoo akkama ta'ure. Dargaggoon Oromoo qeerroon Oromoo kana duwwaatu nu baasa. Wanti uummata keenya kabachiisu namni sibiila baatu akka sibiilaa ulfaata. Sibiila baachuuf immoo hooggantoota ilmaan Oromoo ta'aa jiran biyya kana geggeessaa jiran rakkoo qabu eeyyee rakkoo qabu. Rakkoo isaa immoo hoogganoonni siyaasaa miidiyaa irraa nutti haasaa oolanii oli rakkoo guddaa qabu. Rakkoo kana immoo kan sirreeffachuu dandeenyu yoo keessa galleedha. Irraa baqachuudhaan sirreessuu hin dandeenyu. Fagoo teenyee harka marannee ilaaluudhaan sirreessuu hin dandeenyu. Yoo keessa makamne sirreessuu dandeenyu. Waan gurum caalaa miidiyaa irraa haaseen diyaaspooraan deebii gaafa kennaa turan argeeran biyya alaarraa. Yoo dhuma waan barbaade ta'e biyya keessa gallee jiraachuu hin barbaadnu jedhan asitti jireenya legjerii jiraanna hojjennee jiraanna dimokiraasii jira nagaan baanee nagaan gallaa yoo dhuma akka fedhate waan barbaadan yoo nuu kennan biyyatti hin gallu jedhan
warra akka keenya garuu hojii keenya dhiibnee ijoollee keenya maatii keenya dhiibnee as dhufne immoo gantuu nuun jedhu. Jireenya legjerii sana keessaa baanee dhufne. Jireenya bareedaa keessaa baanee dhufne. Ijoollee keenya dhiibnee dhufne. Biyya alaa isin jettan bareedaa kana keessaa kan baanee biyya dhufneef saamuuf miti. Waa argachuuf miti. Food stampiidhaan jiraachaa turre biyya keessaa dhufnee waa saamuuf miti. Jireenya bareedaa jiraachaa turre. Business ownerii turre. Hojjetaa 6-7 achii qabnu dhiibnee kan biyyatti dhufne biyya keenya keessatti hawaasa keenya wajjin waan hawaasi keenya keessa jiru dhannama. Waan arganne kunuunfachaa. Waan qeequu qabnu immoo asuma teenyee qeeqaa hawaasa keenya wajjin jiraannaa jennee dhufne. Ibsaan meeqa nurraa bada? Bishaanni meeqa nurraa bada? Achitti bishaan nurraa bade. Waggaa 20 ol hin jiraadden. Guyyaa tokko bishaanni badee hin beeku. Guyyaa tokko ibsaan badee hin beeku. Guyyaa tokko rakkanee maddee hin beeku. Nan hojjedha. Dhukkubsadhee siree gubbaa kan galadhee hin beeku. San hundumaa dhiifnee dhufnee asitti akkuma isin jettan kana kan argaa jirru warra jireenya isaa achitti dhiisee dhufe biyya keessatti immoo tattaaffachaa jiruufis rispeektii laachuun gaariidha isiniin jechuudhaan miti. Isin komachuuf miti. Filannoo abbaatu hundumtuun. Nutis warra achi dhiifne as filannee dhufne filannoo keenya lakkii immoo achuma naa wayee jedhee achi taa'us filannoo isaati. Uummata keenyaaf yeroo hojjennu boqonnaa sammuutti argannuuf malee sartifikeetti akka namni nuu kennuuf miti. Sartifikeetti akka mootummaan nuu kennuuf miti. Sartifikeetti akka addi bilisummaa Oromoo naa kennuuf miti. Sartifikeetti kaafaa'uun akka naa kennuuf miti. Uummata kootiif hojjechuutti boqonnaa lubbuu koon argadha. Torbanitti gadi ba'ee hafuura gaafan baafadhu. Riba gaarii rafa. Waggoottan salgan haasaa as geenya keessatti waan Oromoo walitti buusu, waan qe'ee walitti buusu, waan nama salphisiisu, personaalii namarraa miti kan dubbannu waa'ee Oromoo irraati. Waa'ee Oromoo fagoo teenye miti biyyicha keessa dhufnee dubbanna. Warri har'a aangoo irra jiranis obboloota keenya. Obboloota keenya kana rakkoodhuma isaanii wajjin kunuunfanna. Waraanni bilisummaa Oromoo yeroo ammaa karaa nagaa filattanii dhuftan galata guddaa qabdu. Yeroo walitti baqatanidha. Yeroo waliin dhaabbatanidha. Yeroo waliin qabsaanidha. Yeroo wal fuuldura dhaabbatan miti. Warri achitti hafanis gara fuula duraatti hin dhufu waan ta'eef waliin alagoomsina diina waliin godhina. Mootummaadhaafis ergaa gabaabduu tokkoon qaba. Mootummaa naannoo Oromiyaa keessumatti iyyuu shaggariin iji keessan gama burraayyuu ilaalu. Burraayyuu irraa waan baay'een nu qaqqabaa jira. Namni maqaa wal xureessuurraan kan ka'e kun iddoo akkasiitti dhufe shaneedha. Kun akka godhe maaloodha waliin jedhanii sababii lola dhuunfaatiif mana hidhaa wal gashan dabarsanii wal kennan meeqatu jira waan ta'eef warra kanas ilaalaati mana hidhaarraa hiikaa. Waan nama dhibu teeksii mesejii faatiin waliisisu. Namni si jibbe tokko bilbila kee barbaadeetu bilbila biraarraa sitti barreessa. Ani jaalle abaluun jedha malaa iddoo akkasiitti kana godhii kottu siin jedhee teekstii sii godha. Abbaan teekstii sun teeksicha ilaalee ati eenyuudhaa jedhee barreessaaf. Hiriyaa isaatiin akka godhu bara. Poolisii dhaqeetu qabsiisa. Bilbila isaa ilaalaa teeksii mesejii daggalaa dhufaaf jedha. Poolisiin gaafa dhaqee yookaan milishaan banee ilaalu ani jaalle caccabsaa ani jaalle abaluudha iddoo akkasiitti kana fidii kottu jedhee itti barreessa. Kinoo shanee hojii wal quunnamtii qabdaadhanii gagam godhanii mana dhagashu. Akka kanatti namni dabarsee wal kennaa jira. Poolisiinis milishaanis waan nageessan hundumaa dhugaa isinitti hin fakkaatin namni jibbiinsarraa aariirraan gaafa maqaa wal balleessee waliisisaa jira. Amma nagaatu nu barbaachisa. Nagaa barbaanna. Uummata keenyaaf nagaa barbaanna. Saba keenyaaf nagaa barbaanna. Baratuu gingilchaa. Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa sagantaa gingilchaa guyyaa irraa fudhadhee dhufe asuma irratti goolabeen jira. Torban ergaa biraan hamma walitti deebinutti nagaa waaqayyoon nuuf jiraadhaa isiniin jenna. Peace.